Akkam jirtu saba Waaqayyoo karaa addaa Waaqayyoon abbaa keenya guddifnee galateeffannaa. Keessumatti hordoftoonni furtuu dhugaa kan taatan nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'eetu jechuun barbaada. Furtuu dhugaa hagammaatti karaa addaa Waaqayyoo ijoollee isaa gargaaree irraa hojjetaa jira. Ammas irraan hojjechuudhaaf yerootti Waaqayyoo qophaa'aadha. Kanaaf karaa addaa karaa kadhannaas karaa waan hundumaa furtuu bira dhaabbattanii akka yaadattaniif kabajaan isin gaafachaa. Yeroo furtuu dhugaa kana irratti sagalee Waaqayyoo gadi fageenyaan yeroo waliin barannu har'ammoo mata duree jaalala guddisanii ol qabuu kan jedhu jalatti Waaqayyo nu barsiisuudhaaf, Waaqayyo nutti dubbachuudhaaf, Waaqayyo onnee keenya to'achuudhaaf waa'ee jaalalaa kana yeroo dubbannu yeroo wajjin qo'annu Waaqni mana samii hunduma keenyaa wajjin akka ta'u hafuurri qulqulluun akka nu gaggeessu sammuu keenyaaf yaada keenya akka to'atuuf kadhannaa gabaabaa godhannee sagantaa kana eegala haa kadhannu. Teessoo qulqulluu qulqullootaarra kan jirtu abbaa amanamaa kan taate, abbaa jaalalaa kan taate, abbaa waan hundumaa ijoollee keetiif guyyaadhaa guyyaatti yaaddu waan taateef abbaa akkanaa qabaachuu keenyaaf galannii ulfinni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Yaa Waaqayyoo yeroo kanaaf sa'aatii kana fuula kee dura jirra. Beekaan tokko hin jiru. Beekaan beekaa caalu. Inni namatti dubbachuu danda'u, inni onnee namaa tuquu danda'u. Hafuurri kee qulqulluun ergaa kana keessaan yaa Waaqayyo onnee gaddite, garaa gaddite, yaa Waaqayyo lubbuu dheebotte hundumaa dheebuu baasuun, ishee beelofte beela baasuun, sagalee kee kanatti humna goote hafuura kee qulqulluudhaan gurra dhaggeeffatu ija laalu hundumaa maqaa Gooftaa Yesuusiin akka eebbiftuuf jaalala kee haa ta'u. Sagantaa kanarratti ati ofii keetii ulfaadhu, ati kabajami, narraan kan ta'e tokko hin jiru. Siin hundumtu haa ta'u maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Egaa keessumatti jaalala guddisanii ol qabuu yookiis jaalalaaf bakka guddaa kennuu kan jedhu irratti yeroo keenya sa'aatii muraasa fudhannee yeroo wajjin barannu ta'a. Bara jaalalli nama keessaa waan dhumate fakkaatu kanatti waa'ee jaalalaa dubbachuun wayidammoo waa'ee jaalalaa barsiisuun baay'ee ulfaata. Haa ta'u malee waa'ee jaalalaa caal jechuun baay'ee namatti ulfaata. Yoo waa'ee jaalalaa kana cal jenne irra caalmaa nutti ulfaata. Maaliif jaalalli dhala namaa gidduu, jaalalli walii keenya gidduu, jaalalli nuti Waaqa wajjin qabnu, namoota wajjin qabnu, yeroodhaa yerootti maal fakkaata? Har'a akka ilaallu jaalalli namaa waliin qabu maal fakkaata? Jaalalaan immoo Waaqa koo wajjin qabu maal fakkaata? Inni akka of gaafannu, akka ofii keenya waa'ee jaalalaa kanarratti hojjennu har'a sagaleen Waaqayyoo nu hubachiisa. Jaalala namaaf nama gidduu jiru yerootti baay'ee gadi bu'ee irra jirra amma. Jaalala namaaf Waaqa gidduu jiru yerootti baay'ee gadi bu'ee jiru irra jirra. Guutummaatti jaalalli kun biyya lafaa kanarraa akka inni fudhatamaa jirutti ilaalaa jirra. Maaliif yoo jettan wantoonni ijaan arginu, wantoonni gurraan dhageenyu, wantoonni nuti dubbifnu hundumtu namoota gidduu jaalalli akka hin jirre kan nu hubachiisan wanta hedduutu jiru. Garuu sagaleen Waaqayyoo walii keenyaaf jaalala akka qabaannu guyyaadhaa guyyaatti nuu ibsa, nu barsiisa. Jaalala uumama yookiis bineensota garaagaraa fudhattanii yeroo ilaaltanii tokko jaalalli isaanii baay'ee yeroo ilaalaa turre. Yeroo bineensota garaagaraa ilaallu jaalala guddaa waliif qabu. Amma walitti bineensa yeroo isaan taa'aa jiran argina. Maaliif jaalalli yeroo inni gadi bu'aa jiru, gada deemaa jiru argaa jirra. Yoo jaalala kana guyyaadhaa guyyaatti irratti hojjechuudhaa baannee jaalalli nurkaa bishaan itti nam'aa jira yookiis nurkatti laafaa jira waan ta'eef waa'ee jaalalaa kana gadi fageenyaan irratti akka hojjennu barbaada. Haala ammam mul'ataa jiran kana keessatti waa'ee jaalalaa irratti wanti hundumtuu haala baay'ee gadi bu'aa ta'een akka inni deemaa jiru arga. Garaan namootaa yeroo walitti hammaataa deemu.
yeroodhaa yerootti gadi bu'iinsi isaa kanaan mul'ataa deema. Egaa amantii, abdiin, jaalalli jedha sagaleen Waaqayyoo. Wantoonni kun sadan addan ba'anii waliin jiraatu jedhan. Haa ta'u malee jaalalli hamma dhumaatti kan dhaabbatee hafu. Jaalalli bara baraan kan jiraatu. Jaalalli bara baraan kan hin jijjiiramne akka ta'e sagaleen Waaqayyoo nutti hima. Maaliif yoo jettan jaalalli kun abbaan jaalalaa kuni Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara baraan kan jiraatu Waaqa jiraata waan ta'eef jaalallisi bara baraan kan jiraatu jaalala hundee qabeessa jaalala bara baraan jiraatu waan ta'eef namoonni har'a wal jibbiinsa irraa deebinee gara jaalalaa kana irratti ija keenya akka kaawwannu sagaleen Waaqayyoo nu hubachiisa. Jireenya namaa kan jijjiiru danda'u humna jaalalaa honnee keenya keessa akka jiraatuuf guyyaadhaa guyyaatti irratti hojjechuu irratti kadhachuun anaaf isinirraa eegama. Namni baay'een keessumatti Qorontoos 1:13 lakkoofsa 1-13 qabas 13 irratti heertuu kana barreeffama Phaawulos keessaa bakka guddaa itti kennanii namoonni yeroodhaa yerootti irratti barsiisu. Namoonni yeroodhaa yerootti hin dubbifatu. Namoonni yeroodhaa yerootti kana hin shaakalu. Warroonni beektonni keessumatti macaafa kakuu haaraa keessa jiru kana waa'ee jaalalaa gadi fageenyaan dubbatu kana irratti barreessaniirus. Macaafa garaagaraa irratti barreessaniiru. Lallaba garaagaraa irratti barreessaniiru. Namoota biraa akka ga'uuf jaalalli inni gadi fagoon kun jaalalli nama qaqqabuu danda'u kun nama biraa akka ga'uuf nummoo jaalala sana ol akka qabnuuf Waaqayyoo kana nurraa akka inni barbaadu hundumti keenya hin beekna. Macaafa Hafuura Raajii keessatti namni Qorontoos 1:13 guyyaadhaa guyyaatti shaakalamuu akka qabu dubbifamuu akka qabu guyyaadhaa guyyaatti sagalee kana yoo irra deddeebinee dubbifanne yoo irra deddeebinee baranne yoo irra deddeebinee dhaggeeffanne yoo irra deddeebinee to'anne sagaleen Waaqayyoo maal nuun jedhaa guyyaadhaa guyyaatti kana yoo shaakalaa deemne jaalalli inni nu keessaa du'aa deemu kun irra deebi'ee lubbuu godhachaa akka inni deemu nutti hima. Jaalalli inni keessaa dhumataa jiru kun irra deebi'ee ija akka godhatu akka biqilu akka guddatu ta'aa deema jechuudhaan. Kanaaf jaalala kana guddisuu qabdu waan ta'eef irratti maal gochuu qabdu guyyaadhaa guyyaatti dubbifannaa keessan ta'uu qaba jedheeti kan inni kaa'u macaafni Hafuura Raajii. Namni akka bakkaan barsiisanii fi namoonni akka isaaf Waaqayyo jaalala ta'uusaa kan isaan gadi fageenyaan irraa hubachuu danda'an barachuu danda'anii keessumatti Qorontoos 1:13 sana kana yeroodhaa yerootti dubbifadhaa jedheeti kan inni nu gorsu. Jaalala Kiristoos haala wayi tokko malee kan akka inni dhala namaa jaallate Phaawulos illee kana irratti gadi fageenyaan akka inni barsiisee argina jechuudhaan. Namoonni fakkii kaasan miira keessa seenanii wanta kaasan sana ariitiidhaan daddafanii maal godhu kaasu. Fakkii sana irratti intini isaanii yaada isaanii hundumaa fakkii sana irra kaa'anii fakkii kan akka inni qajeelee ba'uufiif akka inni sirriitti ka'uufiif fakkiin kun sirriidhumatti akka fakkii sana ibsuuf nama sanas akka inni ibsuuf qalbiidhaan yaada guutuudhaan fakkii kana akka isaan kaasan nutti hima. Akkasumas jaalalli nuti guyyaadhaa guyyaatti jala shukunu jala intini gochuu dandeenyu jaalalli kuni yeroodhaa yerootti kan nu keessatti guddatudha. Garuu nuti yaadatti laannee yerootti laannee sa'aatiitti laannee waa'ee jaalalaa irratti hojjechuun anaaf isinirraa akka inni barbaadamu argina. Akkasumas jaalalli nama keessatti guyyaadhaa guyyaatti yoo guddachaa adeeme mana samiitiin akka inni nama ga'uu danda'u iyyuu nu hubanna jechuudha. Maaliif? Kiristoos jaalala ta'e kana mul'isaa deemna waan ta'eef. Kiristoos jaalala ta'e kana bakkaan ga'aa deemna. Isa of keessatti guddisaa jirra. Ollaa keenyatti guddisaa jirra. Maatii keenya gidduutti jaalala kana guddisaa jirra yoo ta'e jaalalli kun mana samiin kan nu ga'u akka ta'e nutti hima. Phaawulos jaalala ifatti kan itti mul'ate argamu Roomee 5:6-8 yoo dubbifattan Efesoon 2:1-7 yoo dubbifanne jaalalli
maal akka ta'e itti dabalee gadi fageenyaan nu hubachiisa. Keessumatti Yohaannis boqonnaa 15-13 irratti namni tokko firoota isaatiif jireenya isaa dabarsee yoo kennuudhaa baate jaalalli jireenya dabarsanii of waliif kennuu jechuun jaalala irratti kan hundaa'e. Firoota kee jaalladhu kan jedhu sagaleen Waaqayyoo akkasumas isa taane immoo firoota kee qofa utuu hin taane diinota keetiifis jaalala guddaa qabaadhu jedhee sagaleen Waaqayyoo yeroo inni gadi fageenyaan nutti himu ta'a. Haa ta'u malee nuti diinota keenya dhiisaati firootuma keenyaaf haadha keenya abbaa hiriyoota keenya maatii keessaa dhufne jaalala qabnaa yaa saba Waaqayyoo. Walii keenya obbolaan obbolaa irratti yeroo kaa'aa jiru namni obbolaan obboleessa isaa yeroo tajjeesaa jiru namni haati harka dhala isaatii yookiis harka dhala isheetiitti yeroo itti du'aa jirtu mini abbaanis akkasuma harka dhala isaa irratti yeroo itti du'aa jiru mini jaalalli keessumatti maatii gidduudha fagaatee akka inni jiru kan nu hubachiisan baadiyyeetu jira. Wantoota hedduutu jira. Namoonni kiristaanonni jaalala kan isaan ittiin madaalan fannoo irratti wantoota raawwatamanidha. Madaallii guddaa kan qabu jaalalli Kiristoos Yesuus keessumatti dhiphina gidiraaf rakkina inni keessa darbee fannoo irratti du'uun immoo du'a baay'ee obsa namaaf hin laanne sana. Isa sana keessa darbee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jaalalli maal akka inni ta'e nu hubachiise. Garuu nuti obboleessa keenya jaallachuu hin dandeenye. Warruma wajjin dhalanne warra garaa tokko keessaa baane jaallachuu dadhabnee jirra. Diinota kee jaalladhu garuu sagaleen Waaqayyoo. Firoota kee irra darbii, maatii kee irra darbii, diinota kee iyyuu jaalladhu. Dhiiga kee irra darbii, diinota kee iyyuu jaalladhu nuun jedhaa jira. Kana garuu gochuu dadhabneerra. Kanaaf maal wayya? Yaa saba Waaqayyoo yoo jaalala hin qabaanne mootummaa Waaqayyoo kan keenya miti. Jaalalli keessa keenya hin jiru taanaan, jaalalli onnee keenya keessa hin jiru taanaan mootummaa Waaqayyoo koof kan keessa miti. Ofumaa yeroo keenya gubna. Garuu jaalala kana shaakalleennaan isa nu baddale, isa nu miidhe yoo jaallanne yeroo sana kireeditii guddaa kan argachuu danda'u. Yesuus kan du'eef waan nu jaallateef miti. Eenyuyyuu haati abbaan yoodhuma ilma isaanii akka barbaadan akka fedha guddisanii yoo jaallatan iyyuu eenyuyyuu hagammaatti akaleen wayi haati koo anaaf duuteetti kan jedhu namoota irraa dhageenya hin beeknu. Jaalalli Yesuus kan argame Waaqa jaalala ta'e irraati. Jaalalli kun kan dhufe jaalala irraati. Jaalalli jaalala irraa dhufu yeroo hundumaa jaalala labsa. Jaalala yeroodhaa yerootti dhugaa ba'a. Waa'ee jaalala kana ol qaba. Kanaaf Kiristoos jaalala. Jaalalaan nu biteera, jaalalaan nu fo'ateera, jaalalaan biyya lafaa kana keessaa nu waammateera. Jaalala kana nutis maal gochuu qabna? Mul'isuu, namootatti immoo barsiisuu, ofii keenyaas itti jiraachuu danda'uu qabna. Waaqayyo jaalala isaa namootaaf ni kenna. Yeroo kennu immoo jaalalli koo kun nama kanaaf ni mala, nama kanaaf immoo hin malu jedhee adda baasee hin kennu. Yesuus jaalala isaa kan inni kenne, kan inni qaraaniyoon fannoo irratti ol ba'eef iyyuu, kan inni gara gubbaa sana irratti dhaabbate hundumatti akka mul'atu taasise iyyuu, jaalalli koo, jaalalli Kiristoos dhala namaatiif qabu gaanii keessatti wanta awwaalamee yookiis lafa gadi bu'aa irratti awwaalamee gosa tokkoof jedhee kan inni kaa'e tokkollee hin jiru. Yesuus nama hundumaa jaallachuusaa gaara gubbaatti ol baasanii isa fannisanii jaalala sana hundumtuu achi ol ilaale. Jaalala kan isaan achi fannoo irratti ilaalaa turan yeroo sana. Jaalala inni dhala namaatiif qabu. Jaalalli yeroo inni isiniif dhiphatu argitanii beektu. Jaalalli yeroo ofii isaatii nagaa dhabee isiniif nagaa kennuu dhageessanii beektu. Yesuus garuu ofii isaatii nagaa dhabee jaalala nutti mul'isuudhaaf jedhee anaaf isiniif jaalala guddaadhaan nu jaallate. Sababiin isaa jaalalli kun kan argamu amala jaalala waan ta'eef kanarraati kan inni dhufu. Kana Bible commentary kan jedhamu fuula bara 1985 fuula 177 irraa argachuu dandeenya. Jaalalli olii akkan dhufe. Phaawulos faaruun jaalalaa kun
bakka sadiitti qoodee ilaala. Inni tokkoffaan Qorontos 13:1-3 jaalala kennaa hafuuraa qulqulluutiin wal bira qabeeti kan inni ilaalu. Jaalalli kun kennaa hafuura qulqulluuti. Kanaaf hafuura kamiyyuu jaalala yoo hin qabaanne, hafuurri kamiyyuu jaalala yoo hin qabaanne duwwaa akka ta'e, wanta iyyuu akka ta'e sagaleen Waaqayyoo nutti hima. Qabxiin lammaffaan Qorontos 13:4-7 wanti jaalala godheef wanti jaalala hin goone nu barsiisa. Wanti jaalalli gochuu danda'uu fi wanti jaalalli gochuu hin dandeenye wal bira qabee nu barsiisa. Jaalalli maal hojjechuu danda'a jireenya keenya keessatti? Jaalalli immoo maal hojjechuu hin danda'u? Keessumatti jaalalli cubbuu gochuu hin danda'u. Cubbuu gochuus hin barbaadu. Jaalalli yeroo hundumaa gara jaalalaatti, jaalala isa ta'etti nu geggeessa waan ta'eef. Qorontos 1:13-8 sadhumaatti jaalala kana hafuuraan waliin wal bira qabee kan inni dubbateef barabaraan kan jiraatudha jaalalli kun jedheeti kan inni kaa'e. Jaalala barabaraan jiraatudha jedha. 8:13 yoo fudhannee ilaalle. Jaalalli barabaraan kan jiraatudha. Maaliif abbaan jaalalaa kun inni jaalala kana anaaf isiniif qoode kuni barabaraan waan jiraatuuf. Waan hundumaa kan caalu danda'u jaalala. Jireenya barabaraa ta'uunsaas Waaqayyos Waaqa barabaraa ta'uunsaa baay'ee anaaf isiniif maalallee guddaadha. Kanaaf kan inni barabara jedhee kan inni kaa'e jaalala. Kan inni Waaqa barabaraa jedhee Waaqni mana samii jiru saba cubbamoota kana jaalalatti mul'isuudhaaf lubbuu isaa dabarsee kennes jaalala kana nutti maara. Maatii baay'ee gidduu ilaalcha badaa garaa garaatu jira. Jechoota Kiristoos jechoota kiristaanota irraa hin eegamnetu bakka jaalalli burquu qabu, bakka jaalalli onni namaarraa burquu qabu waan gaarii dubbachuu, waan Waaqayyotti gammadu dubbachuun utuu onnee keenya keessa jiru, nuti garuu bakka jaalala sana badummaa guunnee waan hin taane, waan Waaqayyotti hin gammanne, waan nama ifaasisu, lafee namaa cabsee kan seenu keessa keenya yeroo baafnutti Waaqayyollee nutti gadda. Jireenya Waaqaa hin gammachiifne jiraachuun yoo jaalalli nu keessa hin jiraanne kanatu raawwatama. Onnee keenya kan to'achuu qabu jaalala Kiristoos sana ta'uu qaba. Yesuus gara lafaatti yeroo dhufe jaalala kana kan inni qabatee anaaf isiniif dhufe. Jaalalli kun qoosaatti hin dhufne. Qoosaatti anaaf isin bira hin geenye. Jaalala onneerraa wal jaalladhaa duwwaa. Yoo kana gootan isin eebba argattu kan jedhe gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Jaalalli obbolummaa waliif yaaduu, waliif dhaabbachuu, wal gargaaruu, wal bira dhaabbachuu kun jaalala obbolummaa Waaqayyo nurraa barbaadudha. Isa kufe kan kaasu jaalala. Yoo keessa keenya jiraate jaalalli kun isa kufeef kaasuudhaaf hin ariifanne. Isa dadhabe gargaaruudhaaf hin ariifanne. Isa dhukkubsate gaafachuudhaaf hin ariifanne. Maaliif qaama koo tokkotu dhibamee jira waan ta'eef jennee yaaduu dandeenya. Yoo jaalalli sun anaaf isin keessa jiraate. Jaalalli Waaqayyoo inni guddaan yeroo diinota isaa jaallachuudhaan mul'ise, yeroo kan dhaban gargaaruudhaan mul'ise, yeroo haadha hiyyeessaatiif yaadaa ture. Jaalalli inni Waaqarraa dhufe Yesuus kana raawwachaa ture. Anaaf isinirraas kana barbaada. Jaalalli isaa sun nu keessa jira, ana keessa jira jennee kan yaadnu hundumtu kana irraanfachuu hin qabnu. Jaalalli Kiristoos yeroo hundumaa gara fannoos Kiristoosiin akka laallu nu godha. Gara biyya lafaa dhaquudhaan jaalala Kiristoosiin addunyaadhaaf akka labsinuuf Waaqayyo waamicha guddaa nuuf godheera. Inni guddaan waamichisaa duraan dursaati jaalala onnee keessan keessaa qabaadhaa nuun jedheera. Jaalalli kun onnee keenya keessa jiraachuu danda'u qaba. Qorontos 1:13 inni dhuma irratti hundoofnee kadhannaaf guddifnee itti yaaduudhaan jaalala wangeelli nurraa barbaadu kun maal akka ta'e beeknee
guyyaadhaa guyyaatti jaalala keenya jaalala Kiristoos nu keessa kaa'e kana irraanfachuu dagachuun nurra hin jiraatu. Maaliif abbaan jaalalaa kennaan inni kennee jaalala irratti hundaa'eeti waan ta'eef nus wanta goonu hundumaa wanta raawwannu hundumaa wanti nurraa barbaachisu hundumaa jaalalaan akka gochuu dandeenyuuf Waaqayyo waamicha nuuf godheera. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo jaalalli isinirraa fagaate jirtu. Namoonni wal jibbitan jibbiinsi isin keessa guutee jiru. Namoonni walitti buutan, namoonni wal dhabdan obboleessa isaa utuu hin jaallatin gara kadhannaa deemuun soba. Obboleessa isaa utuu hin jaallatin utuu itti hin araaramin jilbeenfachuun soba. Obboleessa isaatiif utuu hin yaadin jilbeenfachuun soba. Kanaaf kadhannaa dhugaa irratti kan hundaa'e, ergaan dhugaa irratti hundaa'e jaalala Kiristoos nuuf qabu nus walii keenyaaf akka qabaannu Waaqayyo kana nurraa barbaada. Burqaa jaalalaa kan ta'e, hiikaa jaalalaa kan nutti hime, daandii jaalalaarra akka deemnuuf kan nu gorsaa jiru. Daandii jaalalaarra namoonni akka deemaniif, loolonni badaa jiran akka deemaniif, jaalalaan gara Kiristoositti waamuudhaaf kan waamamne hundumti keenya har'a onnee keenya irratti hojii guddaa hojjechuu qabna. Jaalala kana onnee keenya irratti moosisuu qabna. Jibbiinsa onnee keenya keessatti yoo moosifne badiisan nu eeggata. Jaalalli onnee keenya keessatti mo'ee jennaan garuu jireenya bara baraan nu eeggata. Kanaaf qoodi keenya kam ta'uu qaba. Jaalala kana labsuu dhabni kan keessanis kanuma ta'uu qaba. Jaalala kana of keessaa qabaachuu. Jaalala kana immoo kan biraaf ifa guddaa taane mul'achuu. Yoo kana goone nuti dhugaamumatti akka Kiristoos Yesuus jedhe ifa gaararraa gaara gubbaa taane ifa kana immoo kara jaalalaa saba Waaqayyootti ibsuu, saba badaa jiranitti ibsuu ni dandeenya waan ta'eef egaa har'a jaalalli nutti hir'ateera yoo ta'e, jaalalli dhabnee jirre yoo ta'e, jaalalli onnee keessaa qabbanaa'ee jira yoo ta'e har'a gara Qorontoos 1:13 dubbifachuutti ganamaaf galgala isa yaaduutti irratti hojjechuudhaan irratti kadhachuudhaan jabaachuudhaan jaalala of keessatti guddisaa nurrattis guddataa akka deemuuf kadhaa keessanaa ta'u. Kana immoo akka gochuu dandeenyuuf Waaqni mana samii hunduma keenya nu haa gargaaru. Kadhannaa godhee sagantaa kana gara dhumaatti fida haa kadhannu. Jaalala bara baraatiin biyya lafaa kana kan jaallatte jaalala dhuma hin qabneen nu jaallatte, jaalala nu jaallatte immoo tokkicha ilma kee Gooftaa Yesuus Kiristoosiin dabarsitee gara biyya lafaatti erguudhaan kara jaalala ta'e ergitee dukkana keessaa gara ifaatti, du'a keessaa gara jireenya bara baraatti nu waamte har'a ijoollee kee waan nu godhatteef maqaa Gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Yeroo keenya irratti tulfaadhu, bara keenya irratti tulfaadhu, jireenyi keenya hundumtuu siin haa ta'u. Jaalala Kiristoosiin mul'isuudhaaf nu gargaari. Nu walii keenyaaf jaalala qabaachuu nu dandeessisi. Gurra kana dhagee hundumaati eebbisi maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen.